Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa jirtan akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii jiruuf jireenya maal fakkaata baganaaf jiraattanii jiraachuu waan guddaadha. Alhamdulillah isin jaa jiraachuu waan guddaa baga jiraattanii guyyaa har'aa kanallee geessanii isin jaa baay'ee gammachuun natti dhagahame maali yoo jettanii gargaarsi guyyaa har'aa qeerroo Oromootiin gara Booranaa uummata keenya kan beelaan miidhamaniif achitti imalanii haalli isaan achitti imalanii maatii mana keessa deemanii maatii dhukkubsataa ijoollee obaasanii nyaachisansanii haala kanaan yootti fufee rabbiillee yeroo gabaabaa keessatti rammatu nuuf godha. Biyya keenyatti illee rabbiin abbaa nuuf godha. Oromoon hammata akka ta'e addunyatti garsiisaa jirra waan ta'eef haala kanaan yoo hajabaan nu taate yeroo gabaabaa keessatti bakka guddaa geenyaan isiniin jedha. Jajjabaadhaa galatoomaa Oromoo koo galatoomaadhaa. Ilmi namaa tokko namni nama galatoonfanne rabbiillee hin galatoonfatu jette Oromoon. Oromootii galatoomaa ulfaadhaa baay'ee naaf galatoomaadhaa. Uummata kana haala gabaabaa keessatti rabbiileen akka bokkaa lolu akka amantii keenyaatti rabbi kadhannee fi akka bokkaan roobee uummanni Booranaa uummata kadhatu miti. Uummata nama bishaan naaqii jijjiiru aannan qica obaasuudha. Uummanni Booranaa uummata gootaa, uummata qabeenya qabusii saawwaan isaaniillee saawwaa filatamaadha. Kanumaafuu baay'ee na gammachiisee qeerroon Oromoodhaa akkasitti dalmattee rakkoo keessatti odoo wal ilaalin keessaafuu ijoolleen mana namaa keessa hojjettan qarshii 10,000 wayi qarshii 20,000 100 150 akkasitti yeroo gargaartanii wallahi rabbiin bakka sii buusa. Maaliif harki waa kanne waan dhabdu. Kanumaafuu jajjabaadhaa, wal gargaaraa, wal cinaa dhaabbannaa. Haaluma kanaa yoo katti fufutee yeroo gabaabaa keessatti bakka guddaa dheenaan isin jaa uummata Booranaa bira dhaabbannu. Gargaarsi amma akkuma itti fufe kanatti gargaarsi kun hamma isaan of danda'anii bokkaallee rabbi roobsisee fi rammata rabbi godhuufitti uummata Booranaa kana cinaa dhaabbachuu qabnaa, gargaaruu qabnaa. Gargaarsi keessan itti fufaa. Oromootiyya galatoomaa. Gargaarsa kana irraa yeroo argoonni baay'ee na gammachiise. Maaliif yoo naan jette boottii meeqaan bishaan akkasitti dhaqee fi midhaanillee akkasitti dhaqee fi ijoolleen durba keenya shamarran keenya achitti argamanii yeroo isaan akkasitti rakkoo saba keenyaa rakkoo saba Oromoodhaa akkasitti hirmaatan baay'ee nama gammachiisa. Gammachuun kanaa oliitu hin jirtu. Abbootii qabeenyaa keenya Oromoo keenyaas jajjabeessaadha. Maaliif miliyoona 20 akkas kannanii saba isaaniitiif yeroo akkasitti dhaabbatan baay'ee waan nama gammachiisu, waan abdii namatti holuun isiniin jaa. Jajjabaadhaa, naaf galatoomaadhaa. Ammallee bakka maalanii isinirraa bu'e rabbiin bakka akka isiniif buusu abdii qabna waan ta'eef saba keessan Oromoo ammallee gargaaraadhaa. Ammallee haa gargaarru, cinaa haa dhaabbannu. Uummata Booranaa kana akkasitti yeroo gargaartan baay'ee na gammachiisan, baay'ee natti tola, baay'ee jechuudha. Uummanni Booranaa uummata qabaataadha malee uummata harka namaa eegatu miti. Maaliif paarkiin biyyoolessa eessatti argama? Baalee keessatti, Waanni keessatti argama, Booranaa keessatti argama. Gadaaleen eessatti argama? Boorana keessatti kan argamu. Oromoon Booranaa qabaataadha. Saawwaan isaanii saawwaa filatamaadha. Uummanni Booranaa hangafa ilmaan Oromooti, ilmaan Kush. Kanumaafuu uummata Booranaa cinaa akkasitti yeroo dhaabbattan an baay'ee na gammachiisa. Baay'ee galatoomaadha. Yeroo akkasitti gargaarsi eessaa xiqqaan guddaan akkasitti gargaarsa yeroo godhamuufitti hamilee guddaa namaa ta'a. Yeroo gabaabaa keessatti Oromoolleen biyya isaarratti akka abbaa godhu abdii qabna.
wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Amma beelli kan ammaate akka godinaalee 14 moo akkasumatti fakkaatee naannoo Baalee kana keessaas rakkoon jira, gara Harargees rakkoon jira. Oromiyaa keessa baay'ee rakkootu jira. Garuu bokkaan yeroo isaa roobuu dhabuudhaan kan wal qabatee wal cinaa dhaabbannaa, wal gargaarraa hanga Oromoo hamma lubbuun jirutti wal cinaa dhaabbannaa, wal gargaarraa uummata Booranaatiif sagalee akka taanu jajjabaadhaa. Ilmaan Oromoodhaa karma hundaanuu warri miidiyaadhaaf hojjettanis waan xiqqoo qabdaniin Booranaa haa gargaaru, Booranaa haa gargaaru. Sagaleen ta'u Booranaati. Booranaaf torbee Booranaa akka ta'u qabsoon itti fufaa. Ofii yaadadhaa, ofii yaadadhaa. Oromoo koo ofii yaadadhaan isiniin jaa, ofii yaadadhaa. Miidiyaaleen baay'ee hayyama laatee jira. Fakkeenyaaf warreen ijoolleen doraalaa gara sooshaal karaa miidiyaatiin gara feesbuukaatiin laayikii kanaan yeroo tokko nama guraa ture. Garuu amma hayyama laatee jira. Ijoolleen keenyaas nuuf galatoomaa ulfaadhaadha. Haala kanaan gargaarsi yoo itti fufutee yeroo gabaabaa keessatti uummata kana bayyanachiisuu dandeenya. Uummata Booranaatiif sagalee haa taanu, uummata Booranaatiif sagalee haa taanu. Qeerroo koo, Oromoo koo dirmadhaa fi dirmadhaa, Booranaaf dirmadhaa, Booranaaf dirmadhaa. Torbeen kun torbee Booranaa, torbee Booranaati. Booranni ammoo hangafa Oromooti, abbaa qabeenyaati, nama saawwaa qabu, nama qabeenya qabu, horii filatamaadha. Hangafa uummata Oromooti waan ta'eef Booranni yoo bishaan gaafatte aannan siif kenna waan ta'eef Booranatti dirmadhaadha. Torbeen kun torbee Booranaa, torbee Booranaati. Qeerroon keenya danuudha kan achitti imalanii jiranii gargaarsa baay'ee godhamaa jira. Gargaarsi kun haala kanaan yoo itti fufutee keessaaf gargaarsa kaleessaaf irra dhaqee baay'ee nama gammachiisa. Nu jajjabaadhaa, ulfaadhaadhaa, wal bira jirra, hamma dhumaatitti wal bira jirra. Nus namni birrii harkaa dhabees du'aa'iidhaan Booranaa biraa dhaabbadhaadhaa. Inni qabu immoo gara tokkoon akkami beektaa? Waan qabdurraa yoo sadaqatte sadaqaa ta'a. Gara tokkoon ammoo Rabbiin itti sii dabala. Rabbiin itti sii dabala gara tokkoon. Bakka beesan caalaa itti sii dabala. Rabbiin bakka sii buusa. Haraan beekamneen bakka sii buusa. Kanumaafuu Rabbiin fayyaa qabda. Biyya namaa deemtee hojjettee, biyya keessatti hojjettee maatii kee, saba kee gargaaruudhaaf of duuba hin deebiinii. Inshaallah Rabbi isin gargaaru. Bakka maallaqni keessan irraa bu'ee Rabbiin isa guddaa, Rabbiin bakka akkasii buusu abdii qabna waan ta'eef Booranaaf sagalee haa taanu, Booranaa gargaaru, wal cina haa dhaabbannu isiniin jaa. Ilmaan Oromoo namni viidiyoon kun bira dhayite sheer godhii karaa hundarratti sheer godhii. Fakkeenyaaf gabbuusii gara tokko irratti haa ta'u, Instagram irratti haa ta'u, eessarrattuu sheer godhii. Sagaleen kee kun bakka hunda akka dhayitu sheer godhaadhaa. Tamaam sha'uu, laayik godhaa, iska godhaa, komentii jalatti kannaa yaadni keessanis nu jabeessa. Wal jajjabeessinaa, wal cinaa dhaabbannaa. Inshaallahu ta'ala yoo Rabbi jedhee humaa miti. Torbeen kun torbee Booranaati. Wal cinaa haa dhaabbannu, haa wal gargaarru. Jajjabaadhaa, galatoomaa. Gadaan gadaa bilisummaa, gadaan gadaa bilisummaa haa ta'u. Uummata Booranaa gargaarree yoo wal cinaa dhaabbanne yeroo gabaabaa keessatti Oromoon seenaa teenya addunyaatti mul'isaa jirra. Uummanni Booranaa uummata hangafa Oromooti waan ta'eef Booranaa gargaaraa. Sagaleen teenya Booranaa biratti haa dhagaamtu. Booranaa gargaaraa, waan qabdaniin gargaaraa. Booranaa cinaa dhaabbannaa. Qeerroof qarree Oromoodhaa. Gargaarsa akkuma amma eegalame kanatti itti fufuu qabaa. Keessaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee takkeenya Adaanach Abeebeetiinis galatoomaa. Abbootiin qabeenyaa Oromoos nuuf galatoomaa ulfaadhaadhaa. Takkeenya fakkeenyaa fi dubartoota jajjaboo keessaa kanneen akka Saaraa Adamfaa, kanneen akka Masarat Dhaabaa fa'aa baay'ee nuuf galatoomaadha. Galatoomaa Booranaa kanaaf sagalee ta'uun keessan baay'ee galatoomaa, nuuf ulfaadhaa, jajjabaadhaadhaa. Doktara itti gaafatamaa Doktara dhala namaa kan ta'e obbo Raayyaa Abbaa Mancaas
umrii dheertuu akka nuuf kennu, raayyaa abbaa mancaas umrii dheertuu akka rabbi nuuf kennu du'aa kadhadhaa fi nama jabaadhaa qabnaa. Namni akkasii fakkeenya akka isaaniitti fakkeenya fudhatee yoo akkasitti biyya isaatiif quuqamee biyya isaa ijaaree yeroo gabaabaa keessatti biyyi keenyaas rabbi rammatamuu godhee yeroo gabaabaa keessatti guddachuu dandeenya. Booranaa cinaa haa dhaabbannu, Booranaaf sagalee haa taanu. Torbee Booranaa kanarratti hirmaaddaadhaa. Gargaarsa gurguddaatu godhamaa jira. Gargaarsi kun yoo haala kanaan kan itti fufutee uummanni Booranaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo tana keessaa bayyanachuu akka danda'an abdii qabna waan ta'eef uummata Booranaa kanaaf sagalee akka taanu abdiin qabaa. Jajjabaadhaadhaa ilmaan Oromoo wal jajjabeessinaa. Torbeen kun torbee Booranaati. Miidiyaa irrattis warreen tiktok irra hojjettan, yuutuubii irra hojjettan, eessarrallee kan hojjettan Booranaa gargaaraa sagalee ta'aa fi inni immoo maallaqa hin qabne sagalee akka taataniif abdiin qabaa. Galatoomaan isin jechaa jira. Anka dubbachaa jiru tamam shawuu laayik godhaa, subscribe godhaa, koomentiilee kennaadhaa. Viidiyoon tun akka nama hunda bira dhayitu sheer naaf godhaadhaa, sheer godhaadhaa. Sagalee ta'aa, Booranaaf sagalee ta'aadhaa. Sagalee haa taanu, Booranaaf sagalee akka taanu abdiin qabaa. Gargaaraadhaa, wal cinaa dhaabbannaa. Inshaallahu ta'ala Ramadaanni kunis dhufee namni akka amantii keessanitti kadhadhaa fi gargaarsi namaa yeroo gabaabaa keessatti malee wanti inni namaaf godhu hin jiru. Gargaarsa kan rabbiiti qaala waan ta'eef akka rabbiin gargaarsa isaatiin bokkaa isaatis roobee fi rammata isaa akka godhuuf du'aa itti jabaadhaan isiniin jaa. Galatoomaa inshaallahu ta'ala yoo rabbi jedhee gadaa bilisummaati. Galatoomaa ulfaadhaa, qabsoon itti fufti. Amma fakkeenyaaf bulchiinsi magaalaa Finfinneedha. Bulchiinsi magaalaa Finfinneedha. Yeroo inni boottii sana akkasitti walitti qabee saba isaa Oromoo akkasitti gargaaru keessaafuu aadde Adaanech Abeebeedha. Nama fakkeenya guddaa ta'udha. Fakkeenya mucaa kana laalaadha. Mucaa isa laal sitti mul'achuu dhiisuu danda'a. Mucaa isa gurraacha kana jechuudha. Isa gidduutti argamu kun. Mucaan kun Amaara wayii natti fakkaatee tola ooltummaa irratti bobba'ee baay'ee jechuudha. Oromoota Finfinnee keessaa rakkataa jiranillee rakkataa nama baay'ee uffisee nyaachisee yeroo inni akkasitti nyaachisee uffisee miidiyaa kanarratti yeroon argu baay'ee nan gammada. Maaliif anillee sila rabbiin haala naa mijeessee akkasitti waan akkasii tola ooltummaa sana hojjedhee baay'ee natti tola. Tola ooltummaa namaaf ooluun baay'ee gaariidha. Maaliif tola ooltummaan tuni gosa hin qabdu, amantii hin qabdu. Tola ooltummaan saba barbaadde gargaarta, amantii barbaadde gargaarta. Angaruu yeroo mucaan kun saba hunda rakkataa hunda kanarratti yeroo inni akkasitti gargaaree uwwisee isinitti mul'achaa jiru natti fakkaatee badaa isinitti mul'achaa jiru. Mucaan kun nama meeqa jechuudha. Nama meeqa uwwisee nyaachisee uummata Booranaa namni jalqaba miskixaanee dhaqee kararraa baraasan keessa deemee namni yeroo inni manguddoolee dhukkubsattu gurguddoo yeroo inni manguddoo san bishaan obaasee akkasitti jajjabeessee maal jedhu sanii mucaan kun nama afaan Oromooillee danda'u miti. Nama turjumaana wayii fudhatee deemaa turedha. Baay'ee nama gammachiisa. Namni keenyaas haala akkasitti yoo tola ooltummaa kanarratti yoo bobbaatanii akkatti hojjettan baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee galatoomaadha, ulfaadhaadha. Qabsoon itti fuftii. Uummata Booranaa bira haa dhaabbannu. Hamma uummanni Booranaa bakka itti deebi'ee ijaaramee saawwan isaanii bakka itti deebi'ee bokkaa roobutti wal cinaa haa dhaabbannu, wal jajjabeessinaa. Galatoomaa. Gadaa bilisummaa haa ta'u.